barumsa addaa tokko fudhattee baata akkuma mucaan jedhe barumsa addaa manuma keessaa fudhattee baata. Manuma keessaa. So kanaaf Oromummaan egaa gulantaan isaa mana keessaa ba'a. Ati immoo yeroo gadi baatee of himtu an Oromoodha jettaa. Oromummaa sana ammoo si keessa akka jiru waan ati gootu waan ati calaqqisiiftu irraati ragaa ta'a jechuudha. Ragaa biraa wanni ati waammattu hin jiru jechuudha. Oromummaa kan kee ati Oromoodha an Oromoodha jettee bakka Oromoodha dhumate sirratti dhumata. Calaqqeen Oromummaa immoo hagam tokko si dudduubba jira. Isa kana argisiisa. Dr. Letio gara dhufuu keessanii guddoo sin galateeffannaa akka afaan miidiyaatti waliin haasofna kaa'amma jechuun afaan miidiyaa taasifna jechuudha. Dachaa jechuun akkuma hiriyaa yookaan akkuma afaan miidiyaatti hojjennu Dr. Letioon. Egaa isin gara miidiyaa asirratti waan gurguddoo hojjetanii nama miidiyaallee hubannoo irraa qabdan nama miidiyaallee ijaaree biyya kana bu'aa guddaa buuse waan taataniif akkuma afaan miidiyaa waliin dubbanna jechuudha. Kana jechuun kiyya isiniin jechuu baaddu atis jedhee gaafa dubbadhu dhufa jechuudha. Kanaaf waan hubannoo qabdaniif jechaadha. Egaa gara miidiyaatitti OMN hundeessuu irraa kaasee namoota hedduu fuulduratti fakkeenyummaa guddaa qabdanii miidiyaalee hedduu hundeessuu irraa kaasee biyyoota alaa kana keessa haa jiraattan malee aartii Oromoo keessatti illee gumaacha akkamii akka bahaa turtan akkamittiin akka bahaa jirtan ammumallee dhimmi Oromoo sirrakkisee gara keenya dhuftaniin waliin akka abbaatti mariif garana dhufuun keessan na ajaa'iba. Namoonni hedduu yeroo kanatti umrii kanatti boqonnaa gurguddoo dinagdeen guddatanii biyyoota badhaadhe keessa ta'anii liiviidhaan dhiisatii waan Oromootu hubataa kan hin jirre baay'ee jiru. Waan keenya, wanni dhimma keenya, wanni Oromoo, wanni Oromiyaa, wanni dhalootaas hin dhiphisee dhaloota qaruudhaaf gara natti dhuftan eedi dachiin Oromiyaan maalirraa eedi maal ga'een ani ishiidhaa bahuu qabu maal jedhee namichi ani maalan godheedha. Oromoof maalan hojjedhe jechuun dura garuu namni maa inni qaama ofiitii irratti maal hojjete? Maatii warra Leetiyoo maal fakkaata? Qe'een mana Leetiyoo Oromoo urgaa? Ollaa warra Leetiyoo maal fakkaata? Ga'ee isaa Leetiyoon akkamitti bahaa jira? An akka kiyyatti Leetiyoon amma kaafaan miidiyaan hasaa jira Doktor Leetiyoo jedhu. Egaa Leetiyoon amma hiriyaa isaa caalaa yookaan badhaasa yookaan Kadir yookaan Mahammad irratti maal hojjetaa jira? Yoo fakkeenyaaf caalaa waan Oromoo akka baratu daa'imni caalaa akka waan Oromiyaa beeku akka waan Oromoo beeku akka duudhaasaa beeku akka safuusaa beeku irratti hojjete Leetiyoon Oromoodhaaf haa hojjete akka tufaatti ga'ee isaa ba'e jechuudha. Ofirratti hojjete yoo of ta'e yoo ollaa isaati wal ta'e yoo namni yoo of ta'e ollaa isaati wal ta'e waan Oromoo waan Oromiyaadhaaf ta'u irratti hojjechuu danda'a. Jalqaba Leetiyoo maal Oromoodhaaf hojjete yoon jedhu maalan hojjetee jiraadha hiriyaa isaa irratti maal hojjete yaada jedhu kaafneet namni akka dhaggeeffatuu fi mata duree kana jalamaan kan inni akka qabiyyeetti kaase yaada gaarii nuu kaaftanii waan ka'uu qabu nuu kaaftanii namoota argaa dhageettii qaban akka keessanii hedduu affeerree waa baay'ee irraa baranne akka kiyyatti immoo Oromoon duraanii ollaa wal waammateet buna waliin dhugaa hiiboo walitti himaa mammaaksa walitti himaat wajji guddate. Har'a ollaan waan qabuyyuu wal waammatuu dhiisatii ollaan buna yoo danfisuyyuu ollaan alaatti dhufeeyyuu wal jalaa dhoska. Namni waliin hiraammachuu yookaan waliin dudubbachuu ollaan waa'ee walii waa'ee hin beeku. Har'a garuu kara onlaayinii kanaan midhaan nyaadhee sammuun kiyya duwwaa ta'ee rafuun qabu waan kiyya beekuun qaba waan ta'eef Leetiyoon na barsiisuu qaba. Bilbilumaan qabuun qabeenyi tiyyallee bilbila qofa waan taateef. Kanaaf gahee kee bahaa jirta jechuudha amma sirraa waa'ee kana dubbataa jirta. Dr. Leetiyoo afaan keessan dammaan itti fufaa yookaan immoo abbaa seenaa jechuun qabsoo Oromoo keessatti nama waan guddaa hojjetan yookaan mijuu walaloo jechuudha. Keenya waan gurguddaa nama hojjetanidha. Yaada kana kutaa tokkoffaa irratti illee nu qoodaa turanii gahee isaanii akkamiin akka bahaa turan. Seenaa barsiisaa turanii dabaree walii kennitan amma yaada keessan akkaataatti walii kennitan. Yemmuu isaa adursullee namni biraallee jira obboraa Dadar haaraa mana kanaa waan ta'eef abbaa seenaa fuunee obboleetti'oo jirra jirtu isiniin jedhee jira yeroo dabre mana keessanis dhufee ture. Reefus asin ture neetworkiitu na baase. Baga jiraattanii baga nagaan dhuftanii jenna. Oromiyaadhaa fi Oromoodhaaf maal hojjedhe amma immoo dhaloota kanaaf maal gumaachaadha hojichi. Dhaloonni amma lafarra jiru furmaata karaa furmaatatti irra deemuu qaba. Inni immoo kitaaba barreesse kitaabni inni barreesse immoo furmaatan dhabee jedha.
Saniif kanarra dhaabbatame taasifamaa jira. Inni erga furmaata dhabe dhaloonni amma immoo furmaata isaa barbaaduu qaba. Furmaanni maali? Hooda fi safuu aadaa Oromoo, sirna Oromoo, sirna bokkuutii fi sirna siinqeetitti deebi'uu qabaadha. Kana gochuudhaaf namoonni lafarra bulanii jiran, namoonni umrii dheeratan, namoonni argaa fi dhageettiin dhaamsi sirna duraanii isaan naqqabee jiru dhaloota kanaaf waa guduunfuu qabu, barsiisuu qabuudha. Adeemsichi akkasii dhaloota kanaaf ani akka abbaa seenatitti wanni dhaamuuf aadaa ormaa hordofuun aadmaleedha. Aadaa keenyan buluu qabnaa, aadaa keenyan ooluu qabnaa, aadaa keenyan bobbaanee galuu qabnaadha. Moggaasas akkuma obbolaattiyoon jedhan amma mucaa isaatiif Haacaaluutu baafamee Haacaaluun maqaa seena qabeessaa. Maqaan Haacaaluudha, seenaan Haacaaluu itti fufee jira jechuudha. Dhaloota san keessaa, dhaloota seena qabeessa keessaa mucaan obbolaattiyoodha qooda fudhate eeyyen dhugaadha. Dhaloonni kun afaaniin, aadaadhaan, akkaataa itti nyaataniin, akkaataa itti dubbataniin, akkaataa itti wal dhaggeeffataniin waan hundaanuu hooda fi safuu aadaa sabichaa guddisuu qaba, kunuunsuu qaba, bakkatti deebisuu qaba. Waanuma irraa mari'annu kanarraa natti hin tolle kanarraa wanni isin irraa bade kana jechuun isin danda'ama. Natti toleen isin danda'ama. Akkasitti nuuf hubattanii bilisaan dubbachuun hin danda'amaa jechuudha. Akka hiriyyummaa, akka oromummaa, akka walitti dhiyeenyaatti jechuudha. Waliin haasofnu akka maatiitti waan ta'eef Yusuf yaadaan kennatu taanaan muutirra jirtaa yaada kee kennadhu yookaan nama biraa ol seessifnaa wal jalaa bu'aa dabaree walii kennina waan ta'eef yaada keetti fufi Yusuf. Namoonni hedduu warri namoota ogummaa keessatti gahee guddaa qaban humna barate nama gurguddaadhaaf jalatti kan argannu maaliif namoota armaan dura wajji dubbiin qabne nuuf kalchitan jennee yaadna. Barsiisota iddoo adda addaa jiran namoota argaa dhageettii qaban namoota ogummaa keessatti gahee guddaa qaban baay'eetu gara dhufee yaada adda addaa nuuf kennaa ture jechuudha. Darbee warroonni yaada akkasii qabdan nuuf kalchaa yeroo dabaree argattanitti qabdanii waan guddaa dubbattanii maatii eegataan eebuu dammoo dabarumaan yeroo biraa adda durummaan akkasii simannu ta'a jechuudha. Yaadichi akkas ture kutaa tokkoffaa irraa kutaawwan muraasa keessatti yaada akkasii kaasaa namoota hedduu barsiisota yuunivarsiitii garaagaraa namoota argaa dhageettii qaban garaagaraa egaa akkasitti yaada walii qoodaa kutaa 8ffaa kana geenye waan ta'eef Dr. Litiyoon har'a amantaa kana dhuftanii yaada akkasii kana walirraa qoodachuumaa fi yaada akkasii ibsaniif abbaa seenaa yookaan mijuu walaloo akkasiin nu ibsanii namoonni biroo reef gara mana kanaatti dhuftan hundi keessaniyyuu kanarraa irraa dubbataa jiru jechaadha. Kutaa 8ffaa mata duree Oromoo fi Oromiyaa jiru irraa marii qabna. Namni kamiyyuu akka jiru bakkuma jiru waan dhalootaa ta'u waan seenaa ta'u irratti gumaacha namummaa Oromummaa isaa bahuu danda'a jechuudha. Nama jechuun nama of ta'ee waan dhalootaa ta'u irratti hojjetu jechuudha. Kanaafiyyuu kutaa 8ffaa mata duree Oromoo fi Oromiyaa irraa marii qabna. Maarree akkaatuma mata duree keenyaatiin namoonni mana kana haaraa taatan mata duree kana jalatti waan dubbachuu qabda waan hubachuu qabda wal hubachiifna jechuudha. Nimoomaa gurmu nimoona. Asirratti ammas wayiin itti dabalaa fi mee ani amma waan Oromoof gumaache bifa walalootiin obbolaattiyoodhaaf gumaachaa isaan immoo nama biraatiif haa gumaachan. Jirra mucaa obbolaattiyoot laallata dubbiin kun jirra jireenya maali jirra masaanuu dhadde jirra tan qonnee namaaf irraa barattii bara kanaa deemuu didde boorri koo dhumuu didde koorri koo abbaa yaa gaarii koo ani hin baane aarii koo. Bakki qajeeluu qabu bakka lamaan kanaa jechaadha. Kanaaf yaadni kee yaada akkaan cimaadha fi ititaadha. Itituu qabna, wal itichuu qabna. Sirni keenya itituu qaba. Dhugaan bakkatti deebi'uu qaba. Dhugaan bakkatti deebi'uuf immoo mataan keenya bakkatti deebi'uu qaba. Nama mataa qabutu dhugaa tiksa. Kanaaf ijaarsa roga maraa cimsuu qabna. Hin jedhaan yaadni kee immoo yaada akkaan qajeeladha. Natti tolee jira. Baay'ee isaa galatoomne. Sin kabaja baay'ee. Okay, galatoom. Kumsaa horoo galchite. Nuti waliin maal jechuudha? Nuti waliin maal jechuudha nimoona furmaata jechuudha. Furmaata immoo yaada akkaan bilchaatadha. Yaada baay'ee fudhatama qabudha. Kabajamii baay'ee si kabaja. Bakka kanaas hin dhabin har'as borus rakkadhus dheebudhus asuma jiraadhu. Yaada.